qaba. Uummanni Oromoo namooti maqaa Oromootiin daldalan kan afaan bareechifatanii waan gaarii Oromoodhaaf yaadan of fakkeessanii hadhaa summii dammaan maranii uummata keessa facaasan kanarra namni of eeguu qaba. Silaaftuu jala deemtoon argitee namootiin girrisaan hin dhabamu bara baraan warri argitee waanuma hawaasni tokko qabaachuu malu keessaa tokko maraataa fi hattuu fi gantuudha. So yefiitti dhagaamu kan egeree uummata ifiitiif yaadu namooti maqaa Oromootiin daldalan kan biyya keessas ta'e biyya alaatti dantaa uummata Oromoo gufuu itti ta'uudhaaf hojjechaa jiran kana adda baasee beekuun iddoo barbaachisaadha. Warra argitee ajandaa mootummaan kun geessuun faallaa nuti ajandaa kana qabna jedhanii warri socho'an hedduutu jira. Warra argitee waan hojjetamu kana dura namni isaan tokko hin jiru. Yoo karaa seeraatiin karaa sirnaatiin namni waa hojjetu ta'e namni isa tokko hin jiru. Kanaan ala namootiin uummata ifii tuffatanii uummata keessaa baqatanii uummata keessaa bahanii ofii isaaniitiif naannoo seef ta'e jireenya isaaniitiif naannoo argitee nageenya isaanii eega tikfatanii booda qulqullina naannoo isaaniitiif waan kana fakkaatu eega mijjeeffatanii booda waan asitti uummata keessa summii facaasan kana uummanni Oromoo hubatee irraa of qusachuun iddoo barbaachisaadha.